Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtu hordoftootni chaanalii kenna chaanalii Najaashi studio akkam nagaa jirtu bakka jirtanitti nageenyi keessan yaa baay'atu jecha har'allee viidiyoo gabaabduu takka isinii hojjedhee isinii dhiyeessee jira. Innillee maal inni haala kamiin hordoftoota keessan jalaa baay'ina subscribe keessan dhoksitan isa jedhuudha kan isin agarsiisu. Video gabaabduudha na hordofa akkuma beekamutti chaanaliin kenna Najaashi studio baay'inni subscribe isa hordoftootaaf hin mul'atu jechuudha. Bakka argitan kanatti namni kamiyyuu yoo subscribe godhee hagam akka subscribe qabu chaanaliin kun beekuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu har'aaf chaanalii tokko isinii filadhee jira. Innillee akka argitanitti chaanaliin kun 24 hour jedhama. Akkuma mul'atutti baay'inni subscribe isaa 7 jechuudha. Haala kamiin hordoftoota jalaa subscribe kana akka hin argine goonaa yookiin dhoksinaa isa jedhu kan isin agarsiisu ta'a. Kana gochuuf applicationin homaayyuu nun barbaachisu. Akkuma beekamutti Chrome isa Chrome jedhamu telefoona nama hundaa keessatti ni argama. Yoo barbaaddan Opera Mini illee fayyadamuu ni dandeettan jechuudha. Ani Opera Mini waan fayyadamuuf Opera Mini keessan banuudhaan banameen booda bakka sarchiitti www.youtube.com jechuudhaan barreessitu jechuudha. Haala kanaan www.youtube.com eega barreessitanii booda sarchi gootan jechuudha. Haala kanaan chaanaliin YouTube keessan keessatti argamu haala kanaan bakka kanatti dhufaa jechuudha. Akkuma argitanitti profiiliin yookiin picturein YouTube keessanii haala amma mul'atu kanaan haala kanaan kinoo bakka diimare kana haala argitan kanaan dhufaa. Isa tuquudhaan isa filannoo jalqabaa your channel isa jedhu tuqna. Your channel eega tuqneen booda YouTube studio isa jedhu tuqnee seenna jechuudha. Creator Studio kenna haala kanaan nu banamee jira jechuudha. Yeroo kana bakka settingii argitan kanatti bakka jalatti isa settingii tuquudhaan filannoo lammaffaa irratti channel isa jedhu filanna jechuudha. Channelii eega filanneen booda ammallee karaa mirgaatitti isa filannoo lammaffaa advanced setting isa jedhu seenna. Advanced setting eega seenne booda ol butuudhaan haala kanaan subscribe count bakki jedhu jalatti gurraachoftee jirti jechuudha. Kana jechuun baay'inni subscribe keessanii hordoftoota keessaniif ni mul'ata jechuudha. Yoo isin hordoftoota keessaniif subscribein akka hin mul'anne feetan isuma kana klik gootanii haala kanaan adiitti deebistuu yookiin boksii tana qullaa gootanii save isa jedhu tuqxan jechuudha. Haala kanaan eega save gootanii amma chaanalii reefuutti deebine ilaalla jechuudha. Chaanalii reefuu baay'ina subscribe 7 akka qabu isinitti agarsiisee ture. Chaanaliin kun haala argitaniin amma 24 hour chaanaliin kun subscribe jedhamu tokkollee hin qabu jechuudha. Kana fakkaataa yoo feetan hordoftoota keessaniif akka baay'inni subscribe keessan hin mul'anne gochuu ni dandeettu jechuudha. Yoo barbaaddan ifanii gootu. Yoo subscribein keessan baay'ee ta'ellee homaa miti mul'isuuni homaa miti jechuudha. Kana fakkaata barumsi har'aa hanga barumsa itti aanutti walitti deebinutti nagaan naa tura. Yoo gaafii qabaattan koomentii jalatti naa dhiisaa nagaa ta'aa. Gabaatuun alhamdulillah isu itabbikan badin al-islam lai kan ibkinna takbaar kama foon walaa